ورمى والأبس من الأبارك أبدني وما بربادنا من أرمون أداغن قبتيف ممكن برا إجتي فجأة إجتي نما إني أما على الدنيا كجرت بيغنا نما وجدي كذا أدان كوكتي برا ربا فيشن نقبل كان عادات الهلال وكان وكان لالي جنوب بسول جاء كفاية أما نودي عادات الأيام خلوا نودي بيجي تبتنا تبكاتا قبل شو وصل dur irraa eegalee sirni Oromoon ittiin of bulchaa ture sirna gadaa akka ture ragaaleen hedduun ni eeru. Sirni kunis sirna dimokiraatawaa akka ta'e ragaa bahu. Yeroo sanatti mootummaan Oromoo kan ittiin hundeeffamu yaa'ii uummataa kan caffee gadaa jedhamuuni. Yaa'iin kunis kan taa'amu waggaa 8-8tiini. Bakki yaa'ichi taa'amus heeraan kan kaa'amedha. Bakkeewwan yaa'iin caffee gadaatti taa'amu keessaa Odaan isa tokkodha. Akka manguddoonnii fi beektonni garaagaraa ibsanitti Odaan bakka yaa'ii uummataa yookaan immoo yaa'ii caffee gadaa kan ta'eef sababa adda addaatu jira. Yoo yaa'ii jala taa'an kan sagalee namaa hin dhageessifnedha. Go'aa hin qabu jechuudha. Odaan damee bal'aa fi gaaddisa guddaa qaba. Muka biroorraa waan adda isa godhu keessaa muka bonaaf ganna hin gogne akkasumas baalallee hin harcaafanne ta'uusaati. Kan ammoo ummatichi abdii egereesaa kan ittiin raaguu fi magariisummaa biyyasaa kan ittiin mul'isudha. Kana malees uummanni Oromoo Odaa akka mallattoo tokkummaasaattis ni ilaala. Jala bakka inni jiru hundaa'uu qotan bishaantu baya jalli isaa bishaanii jechuudha. Odaan ammas bifa baddeessaa, bifa hiyyeessaa, bifa dureessaa, bifa jaarsallee qaba jechuudha. Bifa adda addaa qaba. Bifa baddeessaa jecha magariisa jechuudha. Evergreen jechuudha. Gisee hundaa'u ammallee bifa hiyyeessaa qaba. Yoo qaama isaa kan dheeyxee qabatte buukisitti ba'a. Hiyyeessa fakkaata jechuudha. Jala amma bifa dureessaa qaba wanni jedhamu jalaa bishaan qaba, qaama aanan qaba, gubbaa midhaan qaba, waan nyaata qaba, soora buusa qaba, firii qaba. Kanaaf muka dureessaa jedhama. Ammallee wanni Oromoon Odaa kan qabateef mukkeen biraa iccitii facaasan iccitii nama. Inni amma alama addunyaan kan jalatti beekana namaa wajjin iyyu calliseetu ta'a. Hin iyyu. Alama jaaluuf taphattoota asii taphatu kana kagartan kan hin dubbatu. Kanaaf Oromoon muka keessa isa filate jechuudha. Muka iccitii waan marii muka marii nama alam baafne. Kan jiru kanaaf Oromoonni isa kana filatan. Abbaa gadaa meeqa mitaraanii ta'aniin gaafatan ni beeka garaanii. Jaarraa 13ffaan dura Oromoon giddugaleessa caffee gadaa tokko qaba jedhama. Giddugalli kunis madda walaabuudha. Baay'inaa fi bal'ina lafa uummatichaarraa kan ka'e giddugalli kun qofaasaatti tajaajila barbaachisu kennuu irratti rakkisaa ta'ee argame jedhama. Kanaaf jecha giddugala gadaa kan waliigalaa cinaatti giddugalaawwan gadaa hedduun akka uumamu taasisani. Haaluma kanaan Odaan roobaa giddugala gadaa Oromoo kibba bahaa jiraataniif Odaa nabee giddugaleessaa fi kaaba Oromiyaa Oromoota jiraataniif Odaa bisil Oromoota lixa Oromiyaa jiraataniif Odaa bultum Oromoota baha Oromiyaa jiraataniif giddugaleessawwan Odaa akka uumaman taasisani. Maddi walaabuu immoo wiirtuu giddugala Odaawwan kanneenii ta'ee itti fufe jedhama. Waggaatti yeroo tokko Odaa madda walaabuutti bakka bu'oota isaanii kan abbaa muudaan durfamu erganii haala jiruuf jireenya isaanii waliin mari'atu. Odaan amma gadaadhaaf Oromoon itti fayyadamaa turte baay'eedha. Duraan illee kana keessaa ha gobanaa daceefaan ciran baay'eetu jira. Ha hafe immoo shantu jira yeroo ammaan tana. Ha caffee gadaa caffeedhaaf itti fayyadama akka Odaa bultuun kanatti jechuudha. Ha gartee amma wurtuu siyaasaa fi amantiidhaa godhatanii itti fayyadaman shantu jira. Sunis eenyufaadha? Odaan nabee ni jira, Odaan roobaa ni jira, Odaan bisil ni jira, madda walaabuu ni jira, Odaan bultum ni jira. Kanaa alatti illee Odaaleen biraa ni jiran. Ammoo
isaan kun hamuramanii faa fakkaata. Amma odaan walloo keessa odaan garaa doonii jira, horroo guduruu keessa odaan bulluqni jira, odaan doogii ammas ni jira, odaa haxiyyaa jedhanii arsii keessa dur ni jira amma hin jiru. Odaaleen birallee akkatti sagaltu jira jecha odaalee dura makaa fudhan. Odaalee shanan Oromoon qabu keessaa odaan bultumisa tokko. Odaan kun Oromoota baha Oromiyaa jiraataniif jiddu galeessa ta'ee kan tajaajiludha. Keessattuu Oromoota godina Harargee lamaan keessa jiraatan Oromoo Ittuu, Arfan Qalloo fi Aniyyaadhaaf jiddu galeessadha. Odaan kun odaawwan Oromoo shanan jiran keessaa odaa qixisuu akka ta'e himama. Waggaa hedduudhaaf sirni gadaa naannoo kanatti otoon taa'amin tureera. Keessattuu yaa'iin caffee gadaa otoon taa'ee waggaa hedduu adda ture booda amma erga irra deebi'amee gadaan iddoo kanatti yaa'ii taa'uu jalqabe yeroo 4 yookaan marsaa 4 taa'ee jira. Kan bara kana taa'ame marsaa arfaffaadha. Ragaaleen akka eeranitti odaan bultum giddugaleessa gadaa Oromoo ta'ee kan hojii eegale jalqaba jaarraa 12ffattidha. Odaan kun haga xumura jaarraa 19ffaatti giddugaleessa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa tureera. Odaan bultum akkamitti maqaa akkanaa kanallee kan argate seena qabeessa isa taasisa. Akka manguddoonni Oromoo himanitti Oromoon yeroo wiirtuu amantaaf siyaasaa akkasumas hawaasummaa isaa babal'ifachuuf hojjechaa turetti maqaan kun ba'eefi. Deebi'an isaan illee duukaa bakka irratti jala hafaniit odaa kana jala utuu jaantu qofti dhuftee duuti asitti irraa oolte harkaan dhufan kun garbii guuraa galii garbiitti akka jirti achi bulanii kun odaa kana jala bulanii ganama ogaaritti dhufan gaa isaan jiran bultee beekanii iftee ga'ubba nagaa fayyaa waliin jedhanii amma gaa asitti walitti dhufanii aboo eden nagaan bulle warri garbii guuraa bule isin nagaan bultanii walii jedhan nu bullee isin bultanii yanii bultee gaafasanii jiranii. Bultum jechaa kana Oromoonni mormor gamaa hoggaa ka'an heerattiin gulmaata barbaanna jedhanii deeman. Odaa tokko jilisha jedhanii laga mormoo jira odaa jilichaa jedhanii. Jilisha jechuun kun nama mormor dhaqee beeka. Amma odaa sanittis heerri ni bahe. Deebinee immoo ammallee ni ka'an nama keessaa du'a. Halkan kanarraa ni du'a. Ammallee ni deemanii walaabuu kan maqtaa walaabuu kan jedhu. Ammallee ni deeman. Odaa namee dhufan. Ammallee ni deeman. Bisila kan jiru ni dhaqan. Bulluu kan jamis ni jira. Mara keessattuu raanyi Oromoodhaan guutamne jechuudha. Dandeettiin arganne. Numa tumame malee hin murtoonye. Murtiin arganne. Amma akkam taanaa jaan. Aboo bareentumti gama bayaa haa deemnu jedhanii bira. Maaliif heerattiin gulmaata barbaaddannaa haa deemnuu jedhan ni deeman. Amma barbaraa tuqatanii achirraa ol garagalan. Gizee achirraa ol garagalaniif haroo raaba jennaani bal'ina qunnee ijjan bakkeessu haroo qunnee bal'oo takkaa jira. Achi bulan jechuudha. Achitti amma fugugu namni jan keessaa ture. Fugug kun nama gooroodhaan yaama ammas. Gooroon tun asiin barbara dhaabbatti. Gamanaan Keeniyaa dhaabbatti. Gooroon fugugtu. Fugug janiin. Gooroo fugug kan. Amma deemanii hoggaa dhufaniiti as bulanii jechuudha. Darrabbaa janiin tareef ati baan nagaafatu sani garbiisa. Amma namni shan achi buleeti afur as bule. Gizee as bulanii halkanuma as bulan kana duutirraa bulte. Aanan boruu akka aanan gaalatiin ititu. Aanan ni ititeef duutirraa bulte. Ganama maal waliin jan aboo bulle bulte waan nagaan nu bulchee isin nagaan bultanii. Amma hindi ganaa obboleeyyan isaa bareentuma shanan jennu sana ni haame jechuudha. Aboo wanni barbaannu sun argamte hoottaa ilmaan haadhatiyyaa jeen. Jarri ni dhufanii gubaa guutuu jechuun bakka aanan itti guutaman jechuudha. Amma dhufanii jarri shanan darrabbaa bule sun ni heeraneera. Afran kunis ni heera afran as bules. Afuriin odaa bule shanin darrabbaa bule ka jennu sun. Gizee amma heeran maal heertanii waliin jan. Nuti heefa heerre jan warri olii shanan. Heefa. Heefa jechuun afaan Oromootti waan nafi hin qabne takka jechuudha. Amma isin yoo jedhaniin nuti heera dimokiraasii dhala mirga ilmoo namaa heerattiin gulmaata heerattiin bulan
higgi amma gaamarri higgi jaanii nuti heera ittiin gulmaata jenna san tumnee janga haya erga kana ta'e irratti walii galle jenna heeri bultum jechuun kanaani boruu qotisu angafa heera ummata oromoodha angafa ta'e booran wallag asirraa raabsate jechuudha murtee asitti muramee heerri muramsan raabsate. Kana booda sirna gadaa isaanii duraan geggeeffachaa turan caalaatti cimsuuf heera isaanii tumachuutti deebi'an odaa bultumitti jechuudha. Waraabbatanii bishaan caffee hammatanii irreessa jalatti galchanii odaa kana jalatti deebi'anii amma eegasii killa saddeet qalaanasitti. Killa saddeet qalaanasii eegasii amata ga'anii dhugaa amata ga'an nutti tolta gaa'e killa saddeet qomaa miti horma saddeetiin haa deebinu jedhanii horma saddeet killa saddeet dhugaayyuu saddeet siiqqee saddeet killa saddeet hayyoonni saddeet dhirti saddeet halaggeen saddeet asitti walganii bulanii horombii fidanii akka amma dalagna kana dalaganii murteessanii gadaa jammaran amma gadaa dalaguu jammaran gadaa kana meeqa godhan naganii gadaa kan lafa ta'an gadaa shan jechuun gadaa larra jammaru hummaan horata jedhanii horatatti eenyu'an sabbaqatti eenyu'an badhaadha ta'an badhaadhatti eenyu'an fatataa ta'an fataatti eenyu'an daraara ta'an jedhanii akkasitti dalagatanii akkasumatti gaa waggaa saddeetitti akkasumatti dalagaa turanii waggaa zamana guddaa turanii bara 304 isaan dalagan haa dhufee gara yuudiinatti gallakkisee karaa jala qohananii nama keenya fixee karaa bookee karaanis diina shee abdulqaadir tajaajila dhaqee nama afalee hundaan fixee nagaariitee san hunda fudhatee Addis Ababa galchee achi eegasanga cabanii karaa baalee karaanis gaa dubartii hunda gaa isinuu beektanii aan walitti harka irraa muree biyya teenya boochisee biyya mootummaa fudhatee jira. Eegasanga amnitu jirreeti gaa amata 304 malee dhabnee eegasii bara 305 dargii buusee jira. Gaafas akkanaan Oromoon sirna gadaa odaa bultum wiirtuu gurguddoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa kan qondaaltota bulchiisa gadaa akka qabaatu tume. Sadarkaaleen gadaa kan ilmaan Oromoo hundi dhaloota haga umurii waggaa 80tti waggaa 88 keessa darban 10 akka qabaatu taasifame. Bara 88 sadarkaalee gadaa 10 kan keessa dabran qaban. Sadarkaan gadaa tokkoffaan akka naannoo teenyatti maxxaarrii jedhamti. Dhaloota hanga waggaa 8tti. Naannoo biratti ammas warri dabballee juus ni jira. Maqaa biraatiin kaayamus ni jira naannoo biraa adda addaatti. Sadarkaan lammaffaadha. Sadarkaan gadaa lammaffaan ruubboo jedhamti. Ruubboon 9 hanga 16. Umriidhaan hayramte wanni kun. 17 hanga 24tti goobama jedhamti. 25 hanga 32tti kuusa jedhamti. 33 hanga 40tti raabaadorii jedhamti. 41 hanga 48tti gadaa takkaa'u luba jedhamti. 49 hanga 56tti luba tokkoffaa jedhama. 57 hanga 64tti luba lammaffaati. 65 hanga 72tti luba sadaffaati. 73 hanga 80tti gadaa mojjiidha. Kana booda jaarsa ta'a jechuudha. Jaarsa bahe jechuudha gadaa keessa. Namni kana keessaa bahe 80 ga'ee san booda hin himatamu ragaan ta'u jaarsummaa seenee akkana ta'a. Giddugalli gadaa Oromoo odaa bultum gogeessa gadaa 5 qaba. Kanas heera gaafas tumametu murteesse. Sirni gadaadhaa kun gogeessa gadaa 5 qaba. Paartii jechuudha. Paartii 5tu jira jechuudha akka wanni gogeessi gadaadhaa kun. Horata jennaan Oromoon horte jechuudha. Warfata jenna Oromoon bal'atte jechuudha. Sabbaaq waliin Oromoon dachaa taate jechuudha. Yoo adda baate hafaa qayan. Oromoon yoo adda baate waan idduu seena. Amma dhiphisa jenna.
dhiphisa jechuun kun iddoo irratti qorakkoo takka dhufee takka ubeera takka seena amma san biroo gaafa nu daraaraa jedha suni heera gaadullaa jedhama yaayyaa alii siree jedha namni gaafasiisu abbaan gadaa gaafasii kadaarasu yaayyaa alii siree jedhani amma gizee oromoon daraaraaf eeggatti amma gaa isa kana firii nuu godhate nuu firaayee jedhani amma Minilik dhufeet iddoo sanatti dhahee gadaa addaan kukkute jechuudha bara 500 ni gabroo doobbiin jalaan magarte gadaa isaanii dhafe 600 itti deebine jechuudha. Odaa bultumitti heerri Oromoo guutameera. Qabiyyeen heera Oromoo kan odaa bultumitti kaa'ame kun waa baay'ee of keessaa qaba. Waan heerri dimokiraatawaa jedhamu qaba jechuun ni danda'ama. Heera kanaan durfamuun Oromoon waggoota baay'eef ittiin jiraataa tureera. Sirni gadaa Oromoos waggoota kana mara karaa nagaa fi dimokiraatawaa odaa bultumitti baallii waliif dabarseera. Heerri odaa bultum, heerri tajbu, heerri maaliif tumame hoggaa jaalla maaliif tumaniif tumame. Heerri kuni gaafa eegalanii lamaan kun maal hawa fi aadamni eega darbee kalaqeessanii lamaan nama jarsanii ammallee lamaan santu jira hawa fi aadam jiramu kam isaan maa jira ina mannaati isaan maa hunutti jira haa heddummaan nu malee ammallee hawa fi aadam tolutti jira achirraa lamaan sani torban addunyaan tun takkaamu afur hotel babaqasaa takkoon dhodhoosaati sadii hotel duudaa jira heerri jarri kun nuftiruu heera qaba yayyabaa bira jira yayyabni bira jiru maal saala jira gadamsaa jira qorqoo jira daaloo jira borofaa jira warseessaa jira taayirii jira leencaa qeerransaa jira waraabessaa jira yaalaa jira bineensoma wagalu kanaa jira gurri kunillee kanniisa jira waan lafa keessaa daamuu jedhanii baasantu jira wanta lafa argatan lafa keessaa kanaa lafa keessa hunda addunyaa ni jirti turis addunyaa Oromooti yayyaba jeen jimaan faan bunni faan musigaan faan dhala galaa hin sodaatu dhiigan qabu hin oo'u horigaa yayyaba jeen horii torban galu saniin addunyaa je'eeti addunyaa manatti galtu tuu yayyaba jeen yayyabni tunilleen bosonti akka duraan muramne huusetti akkalleen akka duraan ballettee Oromoon dhoowwitee jirti yoo huusetti dur dhabamte yoo bajaan kun dhabame bosonteetu yoo dhabame bakka buluu qabu hin muranaa jedhaniit bosona dhoowwanii jira bosona dhoowwitee Oromoon dhaaluuta nagaa biyyi ori'ee bosona balleessee dhaatii ofitti buute malee gaafa san midhaan yoo qotan hooyi takkitti irraa waan amata meeqa nyaatan argatan lafti qabbanooytee bishaan qabdi rooba qabdi gudi sun qabbana qaba tanaa jecha bineensin isaa hooluu jedhanii dorganii jira bineensi sun ammoo gaafa abaar ta'e homaa lafarraa dhabaman muka san keessa tokko itti duulanii qalatanii abaar hin baatu ijoollee jedhu addunyaa Oromooti yayyaba jechuudha harka lama seenu kunis akkana torban suusanii jarri jaan addunyaa haa yayyaban ta'e kamaratti galu suni torban kana keessa tokko bilisa jeeteere fardi bilisa jeeteere yoo duulanii abbaa darbe abbaa bira jeetee boo'ee qalqala nyaata takka diina boojiyaa takka bineensa nyaata abbaa biratti du'a nama dhiituun beeku nama cidhiinuun beeku kanaafuu yoo ajjeesallee gumaan qabu jee heerri kan jedhe dabarsee jiru farda gumaan qabu bilisa jeetu yoo nama ajjeese namallee ajjeesu nama cidhiinu dhiituun beeku abbaa bira taa'ee boo'ee bineensi nyaatu namatti heere jaganootti heere yoo eegee isaa muran raata qabalan yoo gaba isaa muran dibicha qabalan yoo mataan ajjeesan 50 qabalan horii akkatti heera gumaa namaa qaba waan qariidhaan fedhu odaa bultu heerri keenya waan qarii fedhu waan guutuu qinditti deema akkanatti deemti duraan manguddoon teenya raayidee nama waliyyi qabdi akkatti oofadhaa jedhanii gaafa gadaa jammaran saddeetiin oofan saddeet illi saddeet ormi saddeet qalanii saddeet dubartiin bira teessu saddeet haabni unanii tufanii saddeet qiiqoo saddeet halangeen saddeet je'ee eelli saddeet je'ee heere. Gulumayo,
Gadaan Oromoo hundeeffamuu giddugala Odaa Bultumirraa eegalee Odaa Bultumitti osoo walirraan citiin waggoota 306 waggaa 88 geggeeffameera. Akka manguddoonni naannawaa sanaa himanitti jechuudha. Ragaaleen biroo immoo yoo xiqqaate giddugalli kun waggoota 800 oliif tajaajileera jedhu. Sanas ta'ee kana waggoota kana booda nafxanyaan akka addaan citu taasise. Waggaa 106 immoo osoo gadaan Odaa Bultumitti baalli walirraan fuudhin hafe. Haa ta'u malee yeroos heerri gadaa dhoksaan lallabamaa akka ture manguddoonni ni himu. Heerri jidduu kanatti lallabamaa tures heera hususaa jedhama. Gadaan turtee Haile Sillaasee keessas darbuun dhorganii bakka itti dhorganii dhaffee taleenkumaa ba'anii ayyaana itti godhatanii odaa keessa godhatanii ayyaana itti godhatanii turre akkasitti jidduu tanaan duulee dhabamlee hoggaan waa maqaa kana dhorganii hidhanii nu garafanii ani amma uummanni biraa dheessetan mataa kiyyaan itti hafee garafamaa tumamaa gaafa kaan abbaan badeef maal taatan jedhanii gaafa kaan heera malee maachira ittanii rabbi kadhattan jedhanii muka jala baasatteessan jedhanii nu garafaadha namni marti ala jedhanii seena biraa galee kophaa tiyyatti cabbaa'ee moo dhageessa amma bandira rarratu tun dhiiga kiyyaa fi dhiiga orma keenya jala qotti dhufe kakka tatasaba kakka ilma bultuu dhiigni kiyyas dhiiga san fakkaata amma lubbumaa as raga'e malee kamanni kun itti jaarame kawandiraan tun itti dhaabbattee amma lalistu kun ani akkuma nama du'ee sanii wajjiinana amma fayyee jira amma fayyeetti jira isaanillee duuba jedhii jiran natti fakkaatan amma hoggan aadaa tana laale hoggan waan kan laale jedhu dhufe sun hundi akka fayyee amma nu wajjiin aadaa tana ayyaana kana wajjiin dhiichisanii taphatan natti fakkaata gammachuu gosa. Sirni gadaa Oromoo Odaa Bultumitti geggeeffamu erga addaan citee deebi'e kan bara kanaa marsaa arfaffaadha. Amma erga deebi'e waggaa 24 ta'ee jira. Haa ta'u malee marsaa jalqabaa lamaan sirna kanaaf guutummaatti ulaagaan barbaachisu hin guutamneef ture. Marsaa sadaffaatti abbaan gadaa guutamee fi kan bara kanaa immoo caalaatti sirni barbaachisu guutamee fi bakka Oromoonni miiliyoonaan lakkaa'aman jiranitti kabajameera. Yaa'iin caffee gadaa kan Odaa Bultum yeroo hunda Odaa jalatti kan taa'amu guyyaa 8. Bara kanas guyyaa kana yaa'ii isaa taa'ee jira. Guyyaa 8 kanatti sirnoonni yaa'ii kana keessatti raawwataman ni jiru. Sirnicha kan qopheessu abbummaadhaan Oromoota ona Odaan Bultum keessatti argamu keessa jiraatanidha. Ona kana keessa kan jiraatan immoo gosa Oromoo Ituudha. Itu ijoollee 10 qaba. Isaan keessaa 8 sirnichaaf kan barbaachisu kan qopheessanidha. Tokko qaalluudha. Kanaaf immoo nagaa eegsisa. Guyyaa jalqaba sirnichaa keessummoota Oromiyaa irraa ayyaanicha dabaaluu dhufanitu simatamu. Bara kanas abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan weellistoonni, qondaaltonni mootummaa, qorattoonnii fi turistoonni biyya alaa hedduun ayyaana kana irratti hirmaataniiru. Akkuma aadaa Oromootti ayyaanicha eebba abbootii gadaa sadiin jalqabani. Oromoo dhaaba isin irraa abaare dhabdanii homaan barbaadina
Kormanni keessatti haa ba'u, galaanni keessatti haa ba'u, hanagate haa nagasu, asippate haa horu, haqote haa quufu, hadhiban isinii haa fayyu, baqalleen ija isinii haa argatu, laafrilleen isinii haa fayyu, nagaan oolchee nagaan isin haa galchu, oolchan isin haa milkeessu, alaa kormaan kee, ayyoonni isaa milkaa'u, shamarran keenya marti haa milkaa'e, marti haa milkaa'e, ijoolleen akkeessatti gaa, mootummaa keessatti akkatti daddagaayitee dhimma dubartoota hunda olluu fuutee nama dhugoota turintaa milkeessu takkatti asii babbareeddu sun milkiin isii bakka agees gadaan isii olaahis gadaan isii olaahis baabaloos haadii rooba gorsaa barii bultaa barii olfoo baatu baata nagaya waatin burtuq yoo waaqje nagaa hawwatu. Biyya keenya biyya nagaa hawwatu kunoo naa multumitti waggaa saddeetitti gadaan haaromee amma kunoo waggaa saddeetiin walitti dabarsuumi warra itti dabees nagaa godhi warra kennes nagaa godhi anilmi isaanii itti dhufee toommoo waggaa 40tti fudhatu isaanaa godhu anitti immoo deebi'anii too waggaa saddeetitti wal arginee too gadaa keenya walitti deebisnee walitti kenninu nu haa godhu nu nagaa nu haa godhu mana nagaatti nu haa galchu gadaatti nu haa bulchu gadanoo nu haa lagu rooba nagaa nu haa roobu rooba ijaa nu haa lagu kunoo haala nu kana buuserree haa waaqni birraa kana nu haa roobu birraa misoomaa nu haa godhu waliigaltee nu haa kennu waliigalee nu haa tolu Oromoon tokko haa ta'u afaan tokko haa ta'u garaan tokko haa ta'u naannummaan wal godhu yaa rabbi nurraa haa qabu du'aatti keenya takka abbaan keenya takka gaarama malkaan wal godhu yaa rabbi achi nurraa haa qabu karaa gaariitti nu haa deebisu biyya keenya biyya misoomtuu nu haa godhu. Dooktarri kabajaa artist Alii Birraa sirna banisaa kana irratti argamuun sirba isaa kan karaan galma abbaa gadaa eessa jedhuun namoota sirnicha irratti argaman bohaarseera. Yaa'iin caffee gadaa kan odaa bultum bara kana guyyaa 8f taa'e. Guyyaa kana keessatti sirnoonni baallii wal harkaa fuudhuuf taasifamuu qaban garaagaraa raawwatamaniiru. Sirna kana torban dhufu laalla.